The quadratic formula method. Quadratic formula methodin karaa nuti ittiin quadratic equation solve goonu keessaa isa tokkodha. Quadratic equation karaa nuti ittiin solve goonu meeqatu jiru? Sadiitu jiru. Isaanis factorization method, completing the square method, quadratic formula method isaan sadan amma maqaa dha'ee kana isaan kana sadan jechuudha. Har'a kan waliin ilaallu quadratic formula methodidha kan waliin ilaallu. Video darban keessatti factorization method waliin ilaallee jirra. Akkasumallee completing the square method waliin ilaallee jirra. Har'a kan waliin ilaallu mata dureen keenya jechuudha. Quadratic formula method kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. There are quadratic equations that cannot be solved by factorization method. This is generally true when the roots are not rational numbers. Consider the quadratic equation ax squared plus bx plus c equal to 0 where a is different from 0. Akkuma video darbe keessatti isinitti hime warreen yeroo quadratic equation solve goonu factorization methodidhaan solve hin taane jechuudha. Karaa sana kan hin furamne factorization methodidhaan jechuudha. Maaliin furuu dandeenya? Completing the square methodidhaan furuu dandeessu. Akkasumallee quadratic formulaadhaan furuu ni dandeessu. Achiin solve gochuu dandeessu jechuudha. Warreen factorization methodidhaan solve ta'uu hin dandeenye karaa kan isin solve gootanii quadratic formulaadhaan solve gochuu dandeessu. Akkasumallee completing the square methodidhaan solve gochuu dandeessu jechuudha. From the completing the square method, we have x plus b over 2a the whole square plus 4ac minus b square over 4a square equal to 0 kan jedhu kana formula kana arganneeti turre video darbe keessatti akkamitti akka dhufe waliin ilaalleeti turre jechuudha. Video darbe kan warreen ilaalle deemtanii ilaaluun dirqama isinitti ta'a. Maaliif asitti xinnoo isinitti ulfaachuu danda'a. Yeroon asitti isinii ibsu xinnoo isinitti ulfaachuu danda'a. Video isa darbe ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Quadratic equation ishii kanarraa jechuudha. Ishii kana arganneeti jira. Formula ishii kana jechuudha. Akkamitti akka arganne video darbe keessatti hojjedheetiin jira. Asitti irra deebiidhaan hojjechuun hin barbaachisu jechuudha. Video darbe keessatti waan hojjedheef isa deemtanii ilaaluun dirqama isinitti ta'a. Egaa video darbe keessatti quadratic equation ishii kanarraa formula ishii kana arganneeti jira. Akkamitti kan jedhu completing the square method fayyadamuudhaan kan nuti formula ishii kana arganne jechuudha. Formula ishii kana kan nuti arganne. Formulaan kunis maal jedhamuun beekama? Quadratic formulaadhaan kan inni beekamu jechuudha. Quadratic formulaadhaan kan inni beekamu. Quadratic formulaa kanarraa gatii x yeroo barbaannu formula ishii kam arganna? Formulaa kun ishii gara gadiitti argitan kana kan nuti argannu. Kun ishii kana gatii x formulaa ishii kanarraa barbaaddu. Formulaa ishii amma arganne kanarraa kan isin barbaaddan. Yeroo x barbaaddan formulaa ishii kana argattu. Formulichis maal jedhaa? Minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a. Ishii tana tasumaallee dagachuu hin qabdan jechuudha. Formulaa ishiin asinitti himuuf jiru kana tasuma dagachuu hin qabdan. X equal to minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a ishii jettu kana tasuma dagachuu hin qabdan. Formulaan kun isin barbaachisa jechuudha. Formulaan kun waan baay'ee isin fayyadudha. Dagachuu hin qabdan. Irran isinii deebi'a. X equal to minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a ishii jettu kan dagachuu hin qabdan. Maaliif equation kamiyyuu quadratic equation isinii dhufe kamiyyuu kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Formula kana fayyadamuudhaan quadratic equation kamiyyuu fayyadamuu dandeessu jechuudha. Eessattuu isin biraa hin hafu quadratic equation kamuu isin biraa dhufu
kanaan keessa galchitanii hojjettan quadratic equation taanaan isiniif salphaadhas karaa salphaadhas waan ta'eef quadratic equation yeroo gaaffii kam keessatti isinitti dhufu kanaan osoo hojjettanii irra filatamaadha jechuudha. Factorization method itti fayyadamuun akkasumallee the completing square method fayyadamuun quadratic formulaan baay'ee salphaa waan ta'eef isaan osoo hojjettanii isaan irra filatamaadha jechuudha. Maaliif formulaa ishee kana qofa qabachuudhaan isaan hojjechuun isiniif bareeda ta'a jechuudha. Akkamitti kan nuti formulaa kanarraa gatii x barbaannu kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Maal gootu jalqaba irratti formulaa ishee kanarraa x plus b over 2a the whole square jetti miti equal to jettu yeroo kana equal to jettaniit kun ishee tana as gamanatti dabarsitu. Mallattoo wal qixaan gamanatti jechuudha. Mallattoo wal qixaan gamanatti yeroo dabarsitan inni pilaasii ture negatiiva ta'a. Inni pozitiiva ture negatiiva ta'a. Inni negatiiva ture immoo pozitiiva ta'a jechuudha. Akkuma seerawwan keessatti beektan jechuudha. Mallattoo wal caalmaa keessatti beektan eenyudha kan pozitiiva ture 4ac ishiin jettu kun pozitiiva yeroo as gamanatti darbu mallattoo wal qixaan gamanatti darbu negatiivaan darba jechuudha. Negatiivaan darba yeroo sana maal ta'a? Negatiivaan darba isin jedha. Inni kun immoo negatiiv b square inni jedhu kun immoo maaliin darba? Pozitiiva ta'ee darba. Mallattoo wal qixaan gamanatti jechuudha. Maal ta'a? Mallattoo wal qixaan gamanatti pozitiiva erga ta'e b square minus 4ac over 2a ta'a jechuudha. Kunoo kitaaba keessan irra isinii kaa'eera. Akkamitti akka inni dhufe isinitti agarsiisuuf jecha malee kitaaba keessan irrayyuu isinii kaa'eetii jira. Erga kana arganne akkuma argitan akkamitti akkas darbe isinitti himeetii jira. Erga ishii kana arganne maal gootu gama lamaaniinuu raadikaala jala galchitu. Ishii iskuweerii jettu kanas jechuudha. Ishii tanas raadikaala jala galchitu. Ishii tanas raadikaala jala galchitu. Iskuweeriin kun raadikaala kana ni balleessiti. Sana booda ishii kam tafa? Ishii kana qofa tafa. x plus b over 2a ishii jettu kana hafa kun asirratti isinii hambiseeti jira. Sana booda maal jettu erga raadikaala kun badee plus or minus jechuun dirqama jechuudha. Plus or minus radical of b square minus 4ac kun ishii kana barreessattu. Ishii as jirtu jechuudha. Plus or minus jechuun dirqama ta'a. Sana booda radical of b square minus 4ac over 4a square jettu. Kana jechuun ishii as gamanaa isiniin barreessa. Plus or minus radical of maal jettu b square minus 4ac over 4a square. 4a square ishiin jettu kun raadikaaluma jala jirti. Inni gubbaas inni jalaas raadikaaluma jala jira. As keessatti jechuudha wanti isin hubachuu qabdan lamaanuu raadikaala jala jiru. Inni jalaa kunis inni gubbaas raadikaala jala kan isaan jiranii. Sana booda erga raadikaala lamaan iyyuu raadikaala jala erga jechitanii maal kan isin argattanii? Kunee ishii tana argattu. Sana booda gatii x barbaaddu kanarraa jechuudha. Ishii tanarraa gatii x yeroo barbaaddan maal gootu? b over 2a ishiin jettu kun maal taati? x wal qixa yeroo as dabarsitan isa kana yeroo as dabarsan mallattoo wal qixaan gamanatti yeroo as dabarsan maal ta'a? Negatiivaan darba jechuudha. Pozitiiva inni ture kun negatiivaan darba. Kun akkuma asirratti argitan. Sana booda ishii tana barreeffattu. Ishiin 4a square ishiin jettu kun immoo raadikaala jala baastu. Raadikaala jala jirti isiniin jedhee ture miti. Lamaan isaayyuu raadikaala jala ture. Inni gubbaas inni jalaas raadikaala jala jiraan isiniin jedhee jira dur. Kanaafuu 4a square yeroo raadikaala jala baaftan 4a square raadikaala jala yeroo baaftan meeqaan ba'a jechuudha? 2a dhaan ba'a. Kanaafuu ishiin asiitii kun maal ta'e jechuudha? 4a square ishiin jettu kun meeqaan ba'a? Raadikaala jala yeroo ba'u
2a bahaa jechuudha. 2a kun asitti baheeti jira. Akkuma argitan sana booda formulaa asirratti argitan kana kan isin argattan. Formulichis kunoo kana argannaa jechuudha. Kana jechuun for x for x equal to minus b over 2a plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a kan jiru arganna. Gama lamaanin over 2a kan jirudha. As well as over 2a dha. As well as over 2a kan jiru jira. Sana booda kan isaan lamaan isaanii LCM isaa 2a dha. 2a dha. Sana booda lamaan isaaniitiif ni dhaabata jechuudha. Sana booda isa tokko fudhachuudhaan LCM isaa fudhachuudhaan kan isin hojjettanii dhumarratti kan argattan formulaa ishii kana kan argattan jechuudha. Formulichis ishii kana dagachuu hin qabdani. Tasumaallee x equal to minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a ishii jettu kan hin dagatina. Quadratic formula dha jechuudha. Quadratic formula dha, hin dagatina. Gatii x barbaaduuf kamuu yeroo isin kennu quadratic equation gatii isaa barbaaduuf baay'ee isiniif salphaadha. Gatii quadratic equation tokko yeroo isin kennu gatii isaa barbaadaa yeroo hin jedhu baay'ee kan salphaate formulaa isa kana jechuudha. Quadratic formula isa jennu kan baay'ee salphaadha. Quadratic formula. For the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, a is different from 0, x equal to minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a. This is a quadratic formula. Akkuma isiniin jedhura maal jedhamuun beekamu kun quadratic formula dha. Formulaa isaa kana dagachuu hin qabdanii sammuu keessan keessatti seef gochuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Equation kamuu isin haa kennamu kanaan yoo hojjettan bareeda isiniif ta'a. Mee example kana haa ilaallu quadratic formula fayyadamuudhaan. As keessatti gaa maal nu kennee jira? Equation ishii kana nu kennee jira. Quadratic formula fayyadamuudhaan kan nuti hojjennu jechuudha. Quadratic formulaadhaan kan inni hojjete. Mee waliin haa ilaallu. As keessatti gaa a kan ta'u isa kamidha jechuudha. A kan ta'u 1dha. 1dha jechuun coefficient ishii ax square kanaati. Coefficient isaa x square kana 1dha. Coefficient b immoo isa kam ta'a? Coefficient ishii tana jechuudha. Kana jechuun 6 ishii jettu kana jechuun negative 6 ishii jettu kanadha. Coefficient x negative 6 dha. C immoo eenyu ta'a? 3 ta'a jechuudha. Constant number kana ta'a. Kanaafuu gatii a erga arganne b arganne erga c arganne quadratic formula kana keessa galchitu jechuudha. Quadratic formula ishii kana keessa galchitu ishii tun radical of kan jettudha. Mallattoo biraati kan asitti fayyadame akkasitti confuse isin hin goone. Kanaafuu formula kana erga fayyadamtanii lakkoofsuma fiddanii as keessa galchitu waa biraa miti. Lakkeessa fiddanii yeroo as keessa galchitan meeqa argattan jechuudha. Asitti 3 plus or minus radical of 6 ta'a. Gatiin x keessanii. Yeroo bifa kanaatiin barreessitan kana jechuun plus or minus yeroo jettan lamaanis barreessuu dandeessu yookiin bifa kanaatiin barreessuu dandeessu yookiin immoo bifa kanaatiin barreessuu dandeessu. Adda baastanis baasuu dandeessu. Kana jechuun 3 plus or minus radical of 6 isheettu kan ishii plus or minus ishii jettu kan takka qobaasaa pilaasii qobaa barreessitu kun akkuma asirratti jechuudha. Takka immoo negative jettanii barreessuu dandeessu jechuudha. Bakka lamatti barreessuu dandeessu yoo barbaadan bakka tokkotti akkasitti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffiin irra jirtu x square plus 3x plus 1 equal to 0 jetti. As keessatti gaa n keenya n a walqixa 1dha. B immoo walqixa 3 ta'a. C walqixa 1 ta'a. Quadratic formula yeroo barreessinu x equal to minus b plus or minus radical of b
square minus b square minus 4ac jettu. 4ac over 2a ta'a. As keessaa amma a qabna, b qabna, c qabna. Kana booda gatii x barbaaduun salphaadha jechuudha. Maal gootu? B'n keenya meeqadha? 3dha. Kanaafuu negative 3 plus or minus radical of b'n meeqadha jechuudha? B square jenna. 3dha. Miti ree b'n keenya immoo 3 square minus 4 n keenya meeqadha? 1dha. 4 times 1 siin immoo eenyudha? 1dha. Times 1 ammas 1 ni dabala over jennaga. Over 2a n keenya immoo meeqadha? 1dha. 1dha jechuudha. X wal qixeettu asitti x wal qixa ta'a. Sana booda x equal to minus 3 ishiin kun meeqadha? 3 square plus or minus jettu. Plus or minus radical meeqa ta'a? Ishiin kun 3 square meeqadha? 9 ta'a. Minus negative 4 times 1 times 1 in meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Over 2 times 1 yeroo baay'iftan meeqadha? 2dha. Over q jettu. Sana booda x wal qixa meeqa ta'a? Negative 3 plus or minus radical of ishii kana 9 irraa 4 irraa dhuftan meeqa? 5 irra 2. Kana gatiin x keenya jechuudha. Gatiin x keenya kana arganna jechuudha. X wal qixa negative 3 plus or minus radical of 5 over 2dha kan nuti argannu jechuudha. Gaaffiin B irra jiru immoo x square plus 5x minus 2 equal to 0dha. As keessatti n keenya meeqadha? N wal qixa 1dha. B immoo wal qixa 5dha. C wal qixa negative 2dha. Sana booda maal goona? X wal qixa minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a quadratic formula jechuudha. Quadratic formula dha. Sana booda maal goona? A qabna, B qabna, asii C qabna. Sana booda keessa galchitanii hojjechuu qofa jechuudha. X wal qixa B meeqadha? 5dha. Negative 5 plus or minus jettu. Plus or minus radical of 5 square. Negative 4 n keenya meeqadha? 1dha. Siinoo meeqadha? Negative 2. Over 2 n keenya meeqa? 2s jennu jechuudha. 2s n keenya meeqadha? 1dha. Sana booda maal ta'a? X wal qixa negative 5 plus or minus radical of 5 square meeqa? 25. Ishii kana immoo yeroo baay'ifta meeqa ta'a? Negative 4 baay'isu tokko baay'isu negative 2 positive meeqa ta'a? Positive 8 ta'a. Over 2 ta'a jechuudha. 2 times 1 ta'a jechuudha. Sana booda x wal qixa negative 5 plus or minus radical of 33 ta'a. 33 ta'a. 25 yeroo walitti laatan over meeqa ta'a? Q ta'a jechuudha. Gatiin x keenya meeqa arganne?
negative 5 plus or minus radical of 33 over 2 arganne jechuudha. Gaaffiin sirra jiru immoo 2x square minus 3x minus 1 equal to 0 kan jedhu maal gootu kana keenya meeqadha asirratti 2 ta'a. B'n meeqa ta'a negative 3 c'n meeqa ta'a negative 1. Sana booda quadratic formula keenya yeroo barreessinu minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a. Sana booda a arganneerra, b arganneerra, akkasumallee c arganneerra. Sana booda keessa quadratic formula keessa galchuudhaan kan isin hojjetan jechuudha. X wal qixa negative b meeqadha? B jechuun meeqa negative 3 dha. Asitti immoo formulaan keenya negative b dha. Negative b keenya meeqanni negative 3 dha. Plus or minus jettu radical of ergatanii b square negative 3 square minus 4 ac immoo keenya meeqadha? 2 dha. Times 2 c immoo meeqadha? Negative 1 times negative 1 radical jala jirti over 2a dha. Keenya meeqadha? 2 ta'a jechuudha. Sana booda x wal qixa meeqa ta'a? Negative yeroo baay'iftan positive ta'a 3 ta'a. Plus or minus radical of kun meeqa taati? 9 taati. 3 square 9 negative 4 baay'isuu 2 baay'isuu negative tokko meeqadha? Positive 8 over 4 ta'a. 2 baay'isuu 2 jechuudha. X wal qixa meeqa ta'a? 3 plus or minus 9 da'u 8 meeqa? 17 ta'a over 4. X meeqa arganne jechuudha? 3 plus or minus radical of meeqa jechuudha? Kun 17 arganne over 4 kan arganna jechuudha.